Hi guys, akkam jirtu hordoftootaa fi daawwattoota kiyya qaqqaalii har'aan tana namoonni aayidrooppii bilam hojjechaa jirtan wanta gammachiisaa waan nama gammachiisu tokko isinitti himuu dhufeetiin jira jechuudha. Inninis maal kan jettan yoo taatan namoonni bilam qarshii gurguddaa irraa argachuudhaaf hojjechaa jirtan wantoota shan kan bilam seera isaa keessa guuttachuudhaaf akkasumas tookinii gurguddaa argachuudhaaf wantoota shan kan bilam akka isin guuttatan isiniif baase tokkoon isinitti himaa. San duratti osoo gara viidiyoo saniin dabare duratti namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan akkasumas viidiyoon kun akka namoota hedduu bira geessuuf like share hiriyoota keessanii gochuudhaan ana qacaalee keessan jajjabeessuun dagatinaan isiniin jaa. Yommuu gara viidiyoo keenyatti deebinu wantoonni shanan maali ulaagaan shanan yoo guuttanne bilamirraa qarshii gurguddaa argachuu dandeenyu maali kan jiru yommuu seennu tokkoffaratti bilamirraa qarshii guddaa argachuudhaaf yookaan tookinii guddaa argattanii tookinii keessan san qarshii guddaatti argachuudhaaf tokkoffaratti wanti isin fayyaduu danda'u guyyaa hanga isin aktiivii taatanii jechuudha. Guyyaan aktiivii taatanii jechuun osoo jidduun bahin guyyaa tokko lama osoo jidduun bahin guyyaa aktiivii waljala guyyaa bilam waljala seentanii jechuun kun hanga guyyaa dhibbaa nama seenee jira. Guyyaa dhibba lama nama seenee jira. Akkasumatti hanga guyyaa isin bilam aktiivii waljala taatanii waljalatti seentanii jechuudha. Inni lammaffaan immoo aayidrooppii bilamirratti namoota meemeepaadii tireed godhan toonii teessan namachirratti tireed godhanii meemeepaadii taphatanii pooyintii meemeepaadii walitti qabatan lammaffaratti meemeepaadii irratti akka tiraansaakshinii tireed godhan yookaan akka tireed godhanii irratti bittaa gurgurtaas meemeepaadii raawwatan isin gaafata jechuudha. Akkamitti meemeepaadii irratti tireed goonaa keessan immoo viidiyoo gabaabduu akkaataa itti tireed godhuu dandeessan isinii waraabee telegiraam irratti isiniif hin galakkisaa. Telegiraama kiyya kaajjilatti argitan kana sarchi gochuudhaan jooyin gootanii achi jalaa argachuu ni dandeessuun isin jaa akka meemeepaadii irratti tireed gootan. Inni sadaffaarratti immoo pooyintii keessan hanga isin walitti sassaabatanii jechuudha. Kana jechuun bilam pooyintii yookaan immoo kooyinii hanga isin walitti qabdanii miiliyoona walitti qabaatanis akkasumas 500,000 600,000 hanga isin kooyinii keessan itti walitti qabatanii jechuudha inni sadaffaan. Inni afuraffaan immoo hanga isin pooyintii yookaan tikeeta bilam taphattanii jechuudha. Yoo aktiif taatan tikeeta isinii kan adeemaa tikeenni keessan isinii hoddommachaa adeemaa hanga tikeeta keessan san itti taphattanii jechuudha. Inni afuraffaan tikeeta keessan san hanga tikeeta isin taphattanii jechuudha. Inni shanaffaan immoo tiraansaakshinii hanga bilamirratti gootanii jechuudha. Tiraansaakshinii jechuun hanga isin toonii bittanii toonii tiraansaakshinii bilamiif gootanii jechuudha. Namni yeroo tokko yeroo lama yeroo sadii akkana gootanii jira. Akkasuma hanga isin tiraansaakshinii bilamii gootaniitu inni shanaffaan ilaalamaa jechuudha. Wantoota shanan kana namoonni guuttatan baga gammaddanii isiniin jaa bilamirraa qarshii guddaa argachuu ni dandeessan. Akkasumas tookinii raabsuu deema tookinii gurguddaa namoonni wanta shanan kana guuttate argachuu ni danda'a jechuudha. Namoonni wanta shanan kana guuttatan immoo wanta afur sadii irraa guuttatan akkasumas bilamirraa carraa argachuudhaa bal'aa ni qabdan jechuudha. Namoonni tiraansaakshinii tireed bilamirra gootan hundinuu carraa tookinii guddaa argatanii qarshii guddaa argachuudhaan qabduun isiniin jaa. Namoonni immoo guyyaa aktiivii akkamii guyyaan aktiivii maal jettan immoo guyyaan aktiivii guyyaa isin hanga waljala bilamirra seentan yoo guyyaa amma fakkeenyaaf guyyaa dhibba takka seentanii bilam jidduu guyyaa tokko irraanfattanii jidduu baatanii guyyaa dhibba keessan san guyyaa takkatti isin jalaa deebise guyyaa takka inni jalaa deebisettanii namoonni dhiisu jirtan dogongortanii jirtu jechuudha. Maaliif kan jettu yommuu taatan immoo guyyaa takkatti hoggaa isin jalaa deebise irra deebitanii hanga isin guyyaa waljala seenaa deemtaniin hin dhiisinaadhaa aktiif ta'ammaas waljala seenaadhaa ifumaafuu bikka ta'e santa dureen isinitti bilam isin deebisaa jechuudha. Yoo isinii guyyaa 130 irra jiru guyyaa tokko irraanfattanii jidduu baatanii haaleetti guyyaa takkatti isin deebise aktiif taatanii waljala guyyaa 10 yoo seentan bikka ta'e san ka dureen isin deebisaa jechuudha bilam. Kanaafuu akkanaan aktiif ta'aadhaa bilamirratti meemeepaadii tireed gochuudhaan tiraansaakshinii kafaluudhaan tikeeta bilam sirriitti taphachuudhaan pooyintii isaa walitti sassaabachuudhaan bilamirraa qarshii guddaa argachuu ni dandeessanii isiniin jaa. Hanga viidiyoo birootii walitti deebinutti nagaan naaf turaan isiniin jaa. Akkasumas chaanaala kana subscribe gochuun irra deebi'uun viidiyoo tana like share hiriyoota keessanii gochuu hin dagatinaa isiniin jaa. Nagaan naaf turaan.